abbichuu xiqqoo dubbachuun barbaada. Namoonni tokko tokko yeroo dhiyoo asitti abbichuu naan jedhanii na waamu. Maaliif akka na waaman jaraaf galee haa ta'u hin galiin gaafadhees dubbadhees hin beeku. Haaraan dubbadha. Bara qabsoo waggaa 3-4 dura qabsoon uummata Oromoo waal ta'ee cimee gaafa deemu matsaafa tokko barreesseen ture. Matsaafa Satatee jedhamu. Maqaa biraatiin jechuudha. Satateen maraateetu rakkoo cinqii keessa jiru dubbatata. Abiyyi ta'e yoo dubbadde yeroo isaa waan hin eeyyamneef akka Satatee maraadhee waan nu keessa jiru ittiin dubbadde. Achi keessatti waa'ee abbichuu barreesseen ture. Abbichuu eenyummaa abbichuu akkaataa Atsee Haayile Sillaasee dinqisiisanii jagnummaa isaa dubbatan matsaafa godhatu barreessee ture. Namoonni matsaafa sana dubbisanii haa ta'u maqaa kootu dhiyoo waan ta'eef walitti fidanii haa ta'u abbichuu naan jedhu. Akka abbichuu goota ta'uuf baay'ee hojjechuutu narraa eegama. Jarri fagoo waan ta'aniif. Taaddasaan gootummaadhaan laan kan Shimallis irraa Indaashaw irraa eegamu gootummaa haaraa uumuu osoo hin taane gootummaa kaleessaa dhaalanii milkeessuudha jechuudha. Namoonni baay'ee har'a goota Oromoo abaluudha, goonni Oromoo abaluudha jedhu. Dhaloonni har'a Oromoo gootummaa hin dhaale malee hin uumne. Abbootii keenya irraa aadaa keenya keessatti kan ture ta'uusaa gaggeessonni ammaa baruun barbaachisaadha. Inni jalqabaa Taaddaseen gootummaa dhaale. Lammaffaa Taaddaseen barumsa jaallata. Namoonni baay'ee qubee babal'isee qubee babal'isuusaa duratti asumatti Gi'iz barachaa ture. Barreessuu dubbisuu kan bare asitti biyyatti. Bu'aa barumsaa ofii waan beekuuf booddee baradhaa tokkummaan nu barbaachisaa, sammuudhaan qaramuun nu barbaachisa kan jedhu injifannoo akka sabaatti fiduu yeroo yaade malee faayidaa barumsaa jalqabarraa beeka asumatti barate. Barumsi saba keenya akka barbaachisu akka fayyadu, barumsi qabsoo uummata Oromoo ceesisuu akka danda'u seenaa Taaddasee irraa barachuun kan barbaachisu jalqaba. Fedhii barachuuf murteessanii itti seenuu. Lammaffaa injifannoo dhugaa ta'e fiduu barbaannaan hawaasni akka barachu gochuun dirqama akka ta'e Taaddaseen barsiisee jira. Kanaaf uummanni Oromoo afaansaa, eenyummaasaa, aadaasaa dagaagsee barreeffatee haala amma jiru kan akka dhufuuf Taaddasaa Birruu baradhaa jedhe Dooktar Haayilee Fidaa kan itti barannu sana nu uume. Dhaloonni ammaa isa baratanii isa barsiisanii gaheen keenya ceesisuu. Abbootiin keenya faayidaa barumsaa beeku baratanii nu barsiisanii jiru. Gaheen keenya kan ta'u ceesisuu ta'a jechuudha. Inni sadaffaa bilisummaa, walqixxummaa akkaataa Jeneraal Taaddasee Birruunfaan itti yaadaa turan yaadachuun murteessaadha. Jeneraal Taaddasaa yeroo Italiin biyya keenya weeraru umriin isaa waggaa 14 ta'u malee bilisummaaf qabsaa'eera. Bilisummaaf qabsaa'uun aarsaa kaffalchiisuu akka danda'u namni Taaddasee caalaa beeku hin jiru. Biyya kana keessatti yeroo sana adabbiin ture. Adabbii ture hunda ilaaluudhaan carraa argatee jira. Yeroo Xaaliyaan qabatuun Sumaalee geesseetu mana hidhaa gashe. Biyya alaa hidhamuu beeka. Yeroo Ingiliiz mootee achi Ingiliiz wajjin ba'u jalqabumarraa fedhii barumsaa waan qabuuf Ingiliiz wajjin carraa argate sanaan baratee beekumsa isaa fooyyessee as deebi'ee poolisii Itoophiyaa keessatti yoo hojjetu amma hogganaatti yoo ga'u booddee qabsoo uummata Oromootiif Haayile Sillaaseen jeneraala jalqabaa Alam Bakkaa hin galle Taaddasee Birruun. Jeneraalli Alam Bakkaa hin galee hidhamu. Alam Bakkaa beektu miti. Kan Alam Bakkaa hin galee hidhame Taaddasee. Garuu isaaf haaraan turre Moqaadishoos waan beekuuf. Sana booda gara Harargeetti ergame
mana hidhaa Moqaadishoo, mana hidhaa Harargee, mana hidhaa Alambakkaay ammasa ga'u uffatee jira Taaddaseen. Qabsoof aarsaan kaffalamu akka qabu qabatamaatti hin beekaa jechuudha. Kana keessatti kan Taaddasee irraa barachuu qabnu eenyummaa ofiif waa'ee biyyaa akka itti araarsee deemedha. Namoonni baay'een madda marjannee waa'ee biyyaa gaafa dubban sabboonummaa Oromoo dagatanii jiru. Jarri kun seenaan beekani. Taaddaseen sabboona akkasii hin jiru. Sabboona waan ta'eef uskiin dhiyaatee fi sabni isaa rafannaan dhiiga kana dhuguu jedhee deemee jira. Namoonni hin beekne Taaddaseen sabboonaa miti jechuu danda'u. Sabboonummaan geeraruu sirbuu duwwaa osoo hin taane ijaaramanii mo'uu barbaada. Namni mo'ame taa'uu qabaate cabaadha, dagatamaadha. Kan mo'e garuu hundurraa bareeda. Sirbisidhaa waggaa 3-4 dura akka har'aa kanatti hin bareedu ture. Keessatti boo'icha qaba, gaabbii qaba. Har'a garuu hageerra malee mucaan bakka kanaan geenyees qaba of keessaa. Akkatti nagaa dhaabnu, akkatti geerarru, akkatti ijaaramu, akkatti hojjennu haala amma jiru wajjin hariiroo haaraa uumuu kan barbaachisu. Taaddasaan yeroo biyyi diinaan wareeramu aarsaa kaffaluuf qabsaa'eera. Aarsaa kaffaluuf qabsaa'uu jechuun lubbuu ofii kennanii dhalootaaf bilisummaa dabarsuu jechuudha. Isaaf qophaa'aa ture. Gaafa biyyi bilisoomee mootiin biyyaa sabaa cuucoo uskii kun dhiiga jedhaa jedha. Yaa sabaa badhadhaa jedha. Tokkummaan isin barbaachisaa jedha. Garuu Itoophiyaa irratti hin dhaabbanne Taaddasaan. Madiibaan matsaafa isaa irratti waa'ee Itoophiyaa maal yaadatta gaafa jedhamu waa'ee Taaddasaa Birruu dubbata. Taaddasaa Birruu Itoophiyaaf duwwaa osoo hin taane Afrikaa, bilisummaa Afrikaatiif nama gahee olaanaa taphateedha. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasee irraa barachuudha, Taaddasee fakkaachuudha. Gaafa biyyi wareeramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu. Gaafa Afrikaan rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu. Gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anitti qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemuu baannaan dhaalaa hin jirru, dhaaluu baannaan